turtii yeroo murtaa'een booda aappii baay'ee miidhagaa ta'e walitti deebineerra jechuudha. Namoonni hanga ammaatti pilaatfoormii garaagaraa even booloo aappiilee dabalatee hin fayyadamin jirtan appilikeeshiniin kun isin darbuun qabu. Sababiin isaa aappiin kun booloo aappii fi wantoota hanga ammaatti argine kanaa olitti karaa garaagaraan waan fooyyee qabu ta'ee argamedha jechuudha. Kanaaf aappii kanatti hirmaattanii wantoota nama isinitti agarsiisu tokko tokkoon hordofuudhaan akkaawuntii aappicharraa banattanii namoonni hojii barbaadan hojii keessan itti fuftu jechuudha. Namoonni hojiiwwan akkasii hanga ammaatti haaraa taatan yoo jiraatan viidiyoowwan kana dura waa'ee booloo app pop live niikii fi loolipoop irratti hojjedhe duuba deebitanii ilaaluu dandeessu. Warreen booloo app irratti na waliin jirtanii fi akkasumas pop live irrallee hojjechaa jirtan aappiin kunis haaraa kan dhufe waan ta'eef yeroodhaan seentanii akka irraa fayyadamtan isiniin jechuun barbaada. Maalummaa aappichaa ilaalchisee akkaataatti aappiin sun dalaguu isiniif caqasuun barbaada jechuudha. Sumarraani aappiin kun akkuma booloo aappidha jechuudha. Voisiidhaan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kun ammoo pop live fi loolipoop akkasumallee niikii live irratti viidiyoodhaan namoonni baay'een itti rakkachaa jirtan nuffiin otoo isinitti hin dhaga'amin asirratti hojjechuu dandeessu jechuudha. Sagalee keessan qofaan yookiin immoo oodiyoo keessan qofa bantanii hojii keessan hojjettanii poointii keessan argachuu dandeessu jechuudha. So kun advaanteejoota inni qabu keessaa isa tokkodha jechuudha. Aappiin kun maaliin aappiiwwan kan biroorraa adda ta'a kan jedhu isiniif caqasuun barbaada jechuudha. Qoffaa invaayitii ilaalchisiiti jechuudha. Isa kana namoota hanga ammaatti galmooftanitti hedduu keessanitti himeera jechuudha. Tarii namoonni haaraanis waan jirtaniif akkasumallee namoonni kan dura isinitti himee sirriitti hin hubanne yoo jiraattan aappii kanarraa yeroo nama tokko affeertan hanga taayilerii 8 yookiin dhaloota 8 olitti kan deemuu fi koomishiniin kan isiniif herregamu ta'uu isaati jechuudha. Booloo app irratti akkuma beektan hanga dhaloota 2 qofattidha jechuudha. Kana jechuun aan baaficaa qofarraa argachuu danda'a jechuudha. Gabaabumatti sabeejentoota baaficaan affeeran irraa namichi aarra jiru sun hin argatu jechuudha. Yoo argate illee ejensii leeveliin isaa baay'ee ol ka'aa yoo ta'e yookiin immoo gara superiitti yoo dhufe wantoota murtaa'e argata jechuudha. Kun garuu hanga dhaloota 8 yookiin hanga sab-ejentoota isin jala jiran sab-ejentii jala jiru nama 8 olittidha kan inni isiniif kaffaluu danda'u jechuudha. So haala salphaa ta'een koomishinii gaarii ta'e argachuu dandeessu tokko kana. Kan biraan exchange ilaalchisee booloo aappii dabalatee akkasumallee pop live kanneen baay'een keessan beektan jechuudha. Namoota kan biroo waliin kan isin exchange gootan asirratti garuu ofii keessaniif exchange gochuu dandeessu. Kan biraan gaambiliidha jechuudha. Gaambilii ofirratti ofii keessaniin gaambil gochuu dandeessu. Akkasumallee giiftiis ofii keessaniif kennuu dandeessu jechuudha. Nama tokko illee osoo hin barbaadiin ofuma keessan raawwachuu dandeessu jechuudha. Geemii ilaalchisee pilaatfoormiin kunis geemota garaagaraa qaba. Firii kooyinii yeroo jalqabaaf isiniif kenne akkasiin itti yaaltan isiniif kenna jechuudha. Kan biraan kan baay'ee pilaatfoormii kana adda isa taasisu seera tokkotu jira. Isa kana osoo isinitti agarsiisin dura kamittiin aappii kana banannee hojii kana fakkaatu kana irraa hojjechuu dandeenya kan jedhuun isinitti himuu barbaada jechuudha. Aappii kana argachuudhaaf diskiripshinii viidiyoo kana jala jiru tuqtanii liinkii diskiripshinii kana jala jiru tuqtu yookiin ammoo bakka koomentiin itti kennamu jalqabaarran isiniif kaa'aa achirra tuqtu. Sana booda daayirektilii daawunlood gootu. Erga daawunlood gootanii karaa iimeelii keessanii akka akkaawunticha bantan isin gaafata. Iimeelii keessaniin seentu jechuudha. Sana booda erga iimeelii keessaniin seentanii veerifaayi gochuu qabdu jechuudha. Ammii kan jettu kana tuqtanii seetingii kana erga tuqtanii akkaawunti manaajer kan jedhu kana tuqtu jechuudha. Isa booda security password kan jedhu kana tuqtu jechuudha. Ani kenneera. Bakka kanatti password kan galchuu na gaafata. Isiniif garuu kallattiidhaan ashaaraa keessan akka kennitanidha jechuudha. Security password kanarra erga tuqtanii waan sadii qofa gochuudhaan salphaatti veerifaayi gochuu dandeessu. Tokkoffaarratti ija keessan akkasiin libsattan isin gaafata. Lammaffaarratti bitaaf mirgatti akka jettan isin gaafata. Sadaffaan gara oliittiif gara gadiitti akka jettan gaafata. Nudge your head kan jedhu isin dubbatama. Sana booda ol gadi jettu jechuudha. Gara samiitti gara lafaatti ilaaltu. Sana booda veerifaayi isiniif ta'a jechuudha. Haala salphaa ta'een baay'ee isin rakkisu. Sana booda erga akkasitti xumurtanii akkaawuntii keessan akka paaswordiidhaan hidhattan isin gaafata. Lakkoofsa hin daganneen bakka kanatti dijiitii 8 hidhattu jechuudha akkaawuntii keessan. Sana booda as keessaa baatanii kallattumaan ruumii keessan kireet gochuutti darbitu jechuudha. Ruumii keessan kireet gochuuf ammoo hoom kan jedhu erga tuqtanii maayikiin kun isinii dhufti. Maayikii kana tuqtu jechuudha. Jalqaba irratti piroofaayilii keessan akka galchitan suura keessan akka galchitan isin gaafata jechuudha. Suura keessan galchitu. Sana booda addi taayitil kan jedhu jira. Addi taayitil kan jedhu tuqtu. Addi taayitil bakka jedhu sanatti waan barbaadan barreessitu jechuudha.
erga waan barbaadan barreessanii gara gadiitti emotion chat jedhee filannoo isinii fida. Achi keessaa chat kan jedhu filattu dhumarratti announcement akka barreessitan barbaada jechuudha. Kan booloo app irratti kottaa waliin hojjennaa welcome maal jettanii barreessitan sana jechuudha. San asirrattis barreessitu. Sana erga barreessanii booda ruumii keessan gara gadiitti okay jettu jechuudha yookiin save kan jedhu isinii dhufa. Sana booda kallattumaan ruumiin kana fakkaatu isinii banama jechuudha. Bakka kana seentanii sa'aatii 3dhaaf turuu qabdu jechuudha. Sa'aatii 3dhaaf turuu qabdu yeroo isin jedhamu sa'aatii 24 keessatti sa'aatii 3 ta'uu qaba turtiin isin appii kana dabarsan jechuudha malee yeroo takkatti sa'aatii 3 as keessa taa'uun dirqama miti jechuudha. Sa'aatii 3 kana as keessa ergan ture maalan argadha kan jedhuuf ammoo taaskii keessa erga seentanii namni tokko jalqaba akka itti seeneen boonasiin argatu bakka kana keessa jira jechuudha. Sa'aatii 3 guutuu yoo teessan guyyaa 7tti 6,000 fudhachaa deemtu jechuudha. Sa'aatiin isin kana hojjetanii xumuruu qabdan ammoo galgala keessaa sa'aatii 3f walakkaarraa eegalee hanga galgala itti aanu sa'aatii 3f walakkaatti jechuudha. Turtiin isaa gara dhumaatti wanti isiniif kaasu kan jalqabee dhiisedha jechuudha. Waan miraakilii ta'e tokko isinitti agarsiisa jechuudha. Ejentiin tokko hostoota 20 of jalaa qaba yoo ta'e hostoonni 20 kun ammoo sa'aatii 24 keessatti aktiiviliin hojjetu yoo ta'e doolaara tokkoof saantima 67 kennamaaf jedha. Ejentiin kun nama 30 aktiivili guyyaa tokko keessatti yookiin sa'aatii 24 keessatti kan hojjechiisu yoo ta'e ammoo doolaara 3f saantima 33 kenna. Nama 50 yoo ta'e doolaara 6f saantima 67, nama 80 yoo ta'e doolaara 10. Namni sirriitti isin jalaa hojjetu nama 100 yoo ta'e sa'aatii 24 keessatti doolaara 16.6 torba kana jechuun gara doolaara 17 deelii hojjechuu dandeessu jechuudha. Deelii hojjechuu dandeessu. Seera isaa garagaraatti dubbisuu dandeessu kunoo yeroo fudhata jedheeni. Walumaa galatti namni isin affirtan kun yookiin ejentii taatanii namni isin of jalatti qabattan kun namoota 20 ol yoo ta'an 20 irraa eegalee hanga 100tti kan jiru sadarkaawwan kana keessa yoo jiraattan guyyaa guyyaatiin badhaasa sirratti argamu kana hojjechuu dandeessu jechuudha. Minimum namuma 20 otoo hojjechiistan baay'ee qoosaa miti jechuudha. Guyyaa guyyaan doolaara 1 walakkaa hojjechaa deemtu jechuudha. So nama 30 immoo gara doolaara 3f walakkaati jechuudha. Haala kanaan baay'ee adda kan baay'ee itti gammadudha jechuudha. Haala kanaan hojjechuu dandeessu. Saayitiiwwan isaa immoo bakka kana jiru jechuudha. Saayitiin riwaardiin kun itti isiniif herregamu yookiin ammoo namoonni isin jala jiran kun saayitii kamirra yoo hojjetan badhaas nama jedhame kun isiniif herregamaa kan jedhu bakka kana jira jechuudha. Dubbachuuf baay'ee salphaa fi kaffaltii gaarii qabu ta'uusaa persentii 100 itti amaneen jira jechuudha. Isinillee akka hojjettan isinin jechuu barbaadeen galatoomaa viidiyoo ta'an wal agarra.